እንዴት ጌታን አገኘሽ? እንዴት ጴንጤ ሆንሽ? እንዴት ማህተብሽን ፈታሽ? ለምትሉኝ ሰዎች እነሱ አስተምህሮታቸው ውሸት ነው፣ ሌቦች ናቸው ለምትሉኝ ሰዎች እኔ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም አልሰበከኝም። እሱ ራሱ ነው ወደ እውነቱ ቦታ የመራኝ። ራሴን የሚሄድኩት አንድ ማህተብ አልነበረም ማስረው 2-3 ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል አንገቴ ላይ የሌለ ክር የለም ነበር። እግዚአብሔር እዚህ ጋር እንደውም ኦርቶዶክስ የሚል ጽሑፍ አለ። እኔ ከታያችሁ አላውቅም። ኦርቶዶክስ የሚል ጽሑፍ አለ። እኔ እንግዲህ በጌታ ከሆንኩ 4 ዓመቴ እኔው እስካሁን አላጠፋሁትም። ጉዳዩ የዚህ ስላልሆነ ምንድነው ታዲያ የቀየረኝ? ምንድነው ወደ ጌታ እንድመጣ ያደረገኝ? ምንድነው? በነገራችን ላይ በጌታ መሆን ማለት ጴንጤ መሆን አይደለም። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ለዮናታን አክሊሉ ይድረስልኝ ነው ፈልገው ይድረስ ለአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ። እንግዲህ መልካም ወጣት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ብዙዎቻችን እንጸልያለን። እናቶች ጸልየዋል፣ አባቶች ጸልየዋል። ይህ ፕሮግራም በጅማሬው ቀን በጣም ትላልቅ ነቢያት ሙርቲን ነጋ ነገኒን በራዳ ዮያ አማሌ ዮያ ኬንያንስ አኩመ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንቲ ፓስተሪ ተይ ዮካን ተጃጅላ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተይ በዳፈምቴ ነጋንፍ ጃለሊ ለፈጅርተንቲ ሁንዱማ keessaniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoota ክርስቲያን ሚዲያ odeessa galgala kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya daawwattoota keenya odeessa keenya galgala kanaatiin paasterii pirezidaantii keeniyaa ta'ee dheengadda filatame jechuudha. Seenaa isaa guutummaan guutuutti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Namni baay'ee seenaan isaa nama ajaa'ibu tajaajila mana waaqayyoo kan turee fi ammallee jechuudha gartuu faarfattoota waldaa Keeniyaa tokko keessatti miseensa ta'e kan jiru pirezidaantii Keeniyaa ta'uudhaan nama filatame seenaa isaa isin biraan geenya. Lammata irratti daawwattoota keenya Mirat Abaasafaa nama yeroo hundumaa Yoonaataan Akiliiluu qeeqaa tureef waamichi leenjii dargaggoo gaarii taasifameefitu jira. Leenjii kanatti akka hirmaatuuf eenyutu waamicha isaaf taasisee walumaa wajjin kan ilaallu ni ta'a. Leenjii dargaggoo gaarii irratti shamarreen gooftaa Yesuus Kiristoosiin amante tokko Yoonaataan irraatii kennaa badhaasaa fudhatteetu jirti. Kennaan badhaasaa isheen fudhatte maali? Erga kennicha fudhatte immoo maal dubbatte kan jedhullee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kana malees daawwattoota keenya dargaggeessi suuraa Maariyaam irreesaa irratti tumate tokko waggaa dheeraaf amantaa hordofaa ture dhiisee gooftaa Yesuus Kiristoositti amaneetu jira. Sababa maaliitiif akka amanes ifa baaseetu jira. kanallee bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara Christian Mediaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan like, share, comment gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jecha kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaatti wal wajjiin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Yeroo hundumaa ganama maatii koo wajjin yeroo soomaaf kadhannaa ni qabaannaa jedhan pirezidaantiin Keeniyaa haaraan Pastor William Ruto. Ministeer Ruto pirezidaantiin Keeniyaa haaraan kan dhalatan kaaba lixaa Eldoret bakka taatee maayilii 12 fagaattee kan argamtu bakka Saambo'eet jedhamtuttidha. Olotaa fi ro'oota tiksaa akka hiriyoottansaa illeentii adamsaa miila isaa duwwaa adeemaa guddate. Marree seenaan Pastor yookaan pirezidaantii William Ruto akka seenaa namoota hiyyeessota Afrikaa birooti. Kophee gochuu kan isaan jalqaban waggaa 15ttidha. Gabaa baadiyyaa karaa qarqara taa'anii lukkuu fi loozii gurguru turan. Maatiin isaanii waldaa Afrikaa Inland jedhamtu keessatti naannichatti argamtutti geggeessitoota kan ta'an yoo ta'u
yericha ruutoon waldaa kiristaanaa sana keessatti akka jabaatuu fi gaggeessituu faarfattootaa akka ta'uufis dhiibbaa guddaa uumuudhaan mana Waaqayyoo keessatti guddisaniiru. Maarree haadha warraa isaanii ammaa fi haadha ijoollee isaanii kan argatan waldaa kiristaanaa kana keessatti sagantaa dargaggootaa irrattis ture. Erga gaa'ela dhaabbatanii boodas haadha manaasaa wajjin daa'imman 6 horataniitu jiru pirezidaantiin Keeniyaa ammaa jechuudha. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa duraanii pirezidaantiin Keeniyaa ammaa William Ruto ammas taanaan utuu itti gaafatamummaa guddaa irratti argamanii gara waldaa kiristaanaa dhaquun sagantaa utuu dursanii fi utuu tajaajilanii ni mul'atu. Bultiin nagaa nageenyin balaadha yooyya amalee yooyya. Abbaan isaanii Daniel Keriot bara 2008 gara gooftaa hamma deemanitti nama Waaqayyoon sodaatan akka turan seenaan isaanii ni dubbata. Ilmi isaanii amma pirezidaantii Keeniyaa ta'e kun ammas miseensa gartuu faarfannaa waldaa Afrikaa Inland akka ta'es beekameetu jira. Haati isaa ammoo yeroo tokko gaaffiif deebii Daily Nation wajjin taasisaniin maatiin isaanii guyyaa hundumaa ganama yeroo soomaaf kadhannaa akka qaban Daily Nation maxxansee ture. Maarree amma immoo filannoo pirezidaantii Keeniyaa guyyaa muraasaan dura wayita adeemsifamu taajjabdoonni kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaafaa kan irratti affeeraman kana irratti harka caalu argachuun filannichaa injifataniitu jiru. Dargaggeessi gooftaa jaallatuu fi tajaajilu kun akkuma ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya ollaa Itoophiyaa bulchuuf carraa argatee nama tajaajilatti guddatedha. Lamaan isaaniiyyuu wanti wal isaan fakkeessu umurii ga'eessummaa isaaniitiin gara aangootti dhufuu isaaniiti. Lamaanuu hordoftoota amantaa warra wangeelaa ta'uu isaanii fi lamaanuu afaan Oromoo beekuu isaaniiti. Namoota maatii isaanii fi hawaasa isaaniitiif kabaja qaban ta'uun isaaniis wal isaan fakkeessa. Maatiin lamaan isaaniiyyuu mana Waaqayyoo keessatti kan tajaajilaa jiran haati warraa Dr. Abiy Ahmed faarfattuu Zinaash Taayyaachaw akkuma waldaa kiristaanaaf gahee guddaa taphachaa jirtu. Haati manaan pirezidaant Ruutos dubartii cimtuu gooftaatti maxxante akka taate seenaan ni dubbata. Maarree walitti dhufeenya Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti fuulduratti maaltu ta'a jettanii yaaddu? Gamanuma meemeewwan hedduun hojjetamaa jiru. Isaan keessaa tokko kan baay'ee nu ajaa'ibe pirezidaant Ruutoon utuu bilbila haasaanii macaafa qulqulluu harka isaanitti qabatanii mul'atan irratti meemee hojjetamedha. Meemicha irratti sanbata guddaa ganama Dr. Abiy bilbilanii kootu waldaa deemnaa ittiin akka jedhan barreeffamee kan turedha. Kan baay'ee nu dinqe. Egeree gaanfa Afrikaaf Waaqayyoo maal yaadee jira laata? Walumaa wajjin kan daawwannu ni ta'a. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya namoota leenjii dargaggoo gaariitti hirmaataa turan keessaa shamarreen Yoonaataan macaafa qulqulluu ishee badhaasee hordoftuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan turte tokko akkas jechuun dhugaa ba'umsa ishee kennite erga gooftaa Yesuusitti amantee booda. Ani Yesuusitti kanan amaneef eenyuyyuu dhugaanaaf ba'ee miti. Yesuus ofiidhuma isaatii natti mul'ate. Kirriin gurraachina ni morma koorraa qabaataa ture akka kan keessanii tokko qofaa miti. Kan maqaa ergamootaa hundumaan ani bitadhee hidhadheedha malee jechuun dubbatti. እንዴት ጌታን አገኘሽ? እንዴት ጴንጤ ሆንሽ? እንዴት ማህተብሽን ፈታሽ? ለምትሉኝ ሰዎች እነሱ አስተምህሮታቸው ውሸት ነው፣ ሌቦች ናቸው ለምትሉኝ ሰዎች እኔ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም አልሰበከኝም። እሱ ራሱ ነው ወደ እውነቱ ቦታ የመራኝ። ራሴን የሚሄድኩት አንድ ማህተብ አልነበረም፣ 2-3 ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል አንገቴ ላይ የሌለ ክር የለም ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ነገር አስመልጦኛል። ዘመኔን በሙላ እንደዛ ነበር አድርጌ ስዞር የነበረው እና ብዙ ገዳማት ብዙ ጸበል ቦታ ሄድ ነበርና ጸበል ቦታ ሁሉ ግርም የሚለኝ ነገር ሰዎች ከስራቸው አይደለም በጣም የሚያሳዝነው ለካ የኢየሱስ ስም ስለማይጠራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያለው? በስሜ አጋንንት ያስወጣሉ ያለው እንጂ በሌላ ስም አይደለም አጋንንት ያስወጡ ያለው። ለካ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለማይጠራ ነው ሰዎች ከስራቸው የማይፈቱት። ኢየሱስ ለካ
ተደብቆ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፍኖ ነበር። እሱ አዳኝ ሆኖ እሱ ተሸፍኖ ነበርና ገሩ ሰነ ሁንዱማ ሄዳዴ ጸበለስ ዳቄራ namoonni dhukkubaa fi hidhaa isaanii irraa hin fayyan ture. Ergasii kirricha ofii koo ofirraa hiikee Kiristoosiin amane amma gammachuun qabaa jechuudhaan dubbatti. Dargaggeessi irree isaa irratti suuraa Maariyaam tumatee hordoftoota amantaa Ortodoksii keessaa tokko kan tures akkas jedhe. Ani Kiristoositti ennaan amanee macaaf hojii ergamootaan dubbifadhe. Achi keessatti Maariyaam mirataa basaffaa afaan nutti himan keessatti hin argine. Maqaan maqaa caalu fayyisaadha kan jedhames maqaa tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf isatti amaneera. Amantaan nama hin fayyisu. Yesuusitu nama fayyisa. Yesuusitti amantan jechuun pheenxee taatan jechuu miti. Duukaa buutuu Kiristoos taatan jechuudha malee jechuudhaan bifa nama ajaa'ibuun dhugaa baheera. Mee wal wajjiin hadaawwannu. ለምሳሌ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቼ በጣም የማይወዱት ነገር አለ። እኔም እኮ ኦርቶዶክስ ነበርኩ የምትለዋን ቃል አይወዷትምና ግን ነበርኩኝ እኔ ማለት ለምሳሌ እኔ እስቲ አንድ ሰው ልጠይቅ እዚህ ኦርቶዶክስ የሆነ ሰው እንግዲህ ከተመለከተኝ ልጠይቅ እንደኔስ እርግጠኛ ነበርኩኝ በሃይማኖቴ እርግጠኛ ነበርኩኝ እኔ ምክንያቱም አልደራደርም ነበር በሃይማኖቴ ለምሳሌ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰው ይሄድና ክር ይገዛል ከዛ አንገቱ ላይ ያስራል ካልፈለገ ይፈቷል የኔን ግን እርግጠኝነት ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ ላሳያችሁ እኔ እርግጠኛ ስለነበርኩኝ ላሳያችሁ ሻለውና እስቲ ቆይ እንየው ምንድነው መሰላችሁ በሰውነቴ ላይ የተነቀስኩት ንቅሳት አለ ይታያችሁ ይሆን አላውቅም አይታያችኋል የማርያም ስዕል ነው እዚህ ጋር እንደውም ኦርቶዶክስ የሚል ጽሑፍ አለ እኔ ከታያችሁ አላውቅም ኦርቶዶክስ ነኝ እንግዲህ በጌታ ቆንኩ 4 ዓመቴ እኔው እስካሁን አላጠፋሁት ጉዳዩ የዚህ ስላልሆነ ምንድነው ታዲያ የቀየረኝ ምንድነው ወደ ጌታ እንድመጣ ያደረገኝ ምንድነው በነገራችን ላይ በጌታ መሆን ማለት ጴንጤ መሆን አይደለም ግን ምንድነው ይሄንን ያስነቀሰኝ ምን ነበር ደግሞ አሁን በጌታ እንደሆነ ያደረገኝ እዚህ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ የምፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ በጣም ብዙ ነገሮች ያስበላችኋል እኔ መጀመሪያ የደነገጥኩበትን ልንገራችሁ የሐዋርያት ሥራን ማጥናት ሲጀምር የሐዋርያት ሥራ ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለ ኢየሱስ ነው የተጻፈው ፈውስ ያለው በኢየሱስ ነው መዳን ያለው በኢየሱስ ነው እና ሐዋርያቶች የሞቱት ሐዋርያቶች ዋጋ የከፈሉት በኢየሱስ ስም ሌላ ነገር የለምና የተነገረችኝ ማርያም እዛ ቦታ ላይ የለች እኔ በዛ ሃይማኖት ውስጥ ሆኜ ሲነገር በነበረው ልክ ሐዋርያቶች ስለ ማርያም ሲያወሩ መዳን በማን ነው ያለው የሚለውን ነገር በትክክል እንድታውቁ ባካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ እሱ ፈውስ ነው እሱ መድኃኒት ነው እሱ አዳኝ ነው እሱ የዘላለም ሕይወት ሰጪ ነው ዋናው ነገራችን ምንድነው ብለን ስንል የዘላለምን ሕይወት ማግኘት ነው የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት ምንድነው መደረግ ያለበት ምንስ ነው ማድረግ ያለበት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዘላለም ሕይወት እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ ደግሞ አለው በጌታ መሆን ማለት ጴንጤ መሆን ማለት ስለዚህ አንድ በጣም መከራችሁ ነገር ኦርቶዶክሳውያን ስለ ሃይማኖታችሁ አትቆርቆሩ ስለ ሃይማኖታችሁ አትከራከሩ ሃይማኖት የዘላለምን ሕይወት ሊያሰጥ አይችልም የዘላለም ሕይወት የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው የዘላለም ሕይወት ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነው እርሱ ሕይወት ሊሆነ ደግሞ እንዲበዛልን እንደመጣ ነግሮናል ስለዚህ ለኛ ለሞት ነው ሞት ለሆን ነው ሕይወት ሆኖ የመጣው እሱ ነውና እሱን በመቀበል የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ እርግጠኛውን እነግራችኋለሁ ኢየሱስን ካያችሁት ኢየሱስን ከተገናኛችሁ ስለምንም ጉዳያችሁ አይሆን በጌታ በኢየሱስ ይህ ሐሳብ በእናንተ ላይ ይሰጥ ሃይማኖት አያድን ሕይወት ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ታገኙ ዘንድ ኢየሱስን ተቀበሉ sagantaa dargaggoo gaariitiif tola beeksisa hojjechaa kan ture mirataa basaffaatiif leenjii dargaggoo gaarii irratti akka argamuuf affeerraan kabajaan taasifame dargaggoon kun akka jedhutti ergaa kana Yoonaataan Akiliiluu Biraannaaf gahaa jechuun ergaasaa kana dabarsa ergaasaa kana keessattis tola beeksisa kan siif hojjechaa ture mirataa basaffaatiif leenjii dargaggoo gaarii xummura bara kanaarratti affeerraa taasisuu hin dagatin namni kun dadhabbii
guddaa dadhabeera beeksisa sagantaa siif hojjechuudhaaf jedhee gatii guddaas baaseera. Kanaaf nama kabajamaa nyaachisaa Paaster Mirataa Basaffaatiif affeerraa xumura sagantaa kanarratti akka taasiftuu fi saganticha irratti akka argamu sin yaadachiisa jechuun Yoonaataan Akiliiluutiif ergaa addaa dabarseetu jira. Mee wal wajjin adaawwannu. ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ለዮናታን አክሊሉ ይድረስልኝ ነው ፈልገው ይድረስ ለአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ። እንግዲህ መልካም ወጣት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ብዙዎቻችን እንጸልያለን። እናቶች ጸልየዋል፣ አባቶች ጸልየዋል። ይሄ ፕሮግራም በጅማሬው ቀን በጣም ትላልቅ ነቢያቶች፣ ትላልቅ ፓስተሮች፣ ትላልቅ ሐዋርያቶች በዚህ በመክፈቻ ፕሮግራም ላይ ነበሩ። ብዙዎች ፕሮሞት ሲደረግ ነበር፣ ማስታወቂያ ሲሰራ ነበር። ከነዚህ ሁሉ በላይ ማስታወቂያ ግን ዮኒ ሊረሳ የማይገባውና በመዝጊያ ፕሮግራም ላይ ወይ ኢንቫይት ሊያደርገው በክብር እንግዳ ሊጋብዘው አሊያም ደግሞ በዛ ፕሮግራም ላይ በክብር ሊያመሰግነው የተገባ አንድ ሰው አለ። ይሄንን ሰው እንዳይረሳበት ስለምፈልግ ነው ይሄንን ቪዲዮ በጣም ይሄንን ሰው ልትረሳ አይገባም። ብዙ ፕሮሞት ሰርቶላል። ብዙዎች በሱ እንግዲህ ፕሮሞሽን ሰምተው ወደ አንተ መተዋል፣ ድነዋል፣ ጌታን ተቀብለዋል። ጌታ ይባርከው። በጌታም ዘንድ በጣም ትልቅ ስራ የሰራ ሰው ምረትአብ መምህር ምረትአብ እንግዲህ በጣም በብዙ ይሄንን ፕሮሞሽን ሲሰራ ነበር። መልካም ወጣት እንዲሳካ፣ መልካም ወጣት ደግሞ እንዲደምቅ፣ መልካም ወጣት ደግሞ ጎልቶ እንዲታይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች ዋነኛው ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህኛው ዙር ምረትአብን በመዝጊያው ፕሮግራም ላይ እንጠብቃለን ብዬ አስባለሁ። ደግሞ መጋቢ ምረትአብ እግዚአብሔር ዘመን ይባርክ። በሚመጡ ጊዜያቶች መልካም ወጣትን ከሚያስተምሩ አንዱ እንደምትሆን ወደፊት አስባለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በተቃዋሚነት ነው የቆምከው፣ ግን እግዚአብሔር ባንተ ተጠቅሞ ግን ብዙዎችን ወደዛ ስፍራ ላይ አምጥቷል። ይሄ ደግሞ ለኛ ደስታችን ነው። አንተ እንወድሃለን። እንዳንተ አይነት ሰው እግዚአብሔር እንዲያበዛልን እንደዚህ ፕሮሞት የሚያደርጉ በቃ ፕሮሞሽን የሚሰሩ ሳይከፈላቸው ለእግዚአብሔር ስራ ቀንና ሌት የሚተጉ ሰዎች ያስፈልጉናል። እንግዲህ ሴጣኔትም ሄዶ መደፋት ይችላል ብሏል ዮናታን አክሊሉ። ሴጣኔትም ይደፋ፣ እኛ ግን እንወድሃለን። ወንድማችን ምረትአብ ተባረክልን። ሻሎም። ለአገልጋይ ዮናታንን ቪዲዮ አድርሱልኝ። Ganda daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophii keenya kanaaf haaraa kan taatan yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaaf biyya keenya ilaallatan wayita gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Akkasuma daawwattoota keenya maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo like, share, comment gochuudhaan yaada keessan nuuf qooda. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu isiniin jecha saatota muraasaa booddee qophii gara birootiin amma deebinee walitti deemnutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.